ilaalaa jirra piikcharoota hedduunis mooraa Minilik keessaa nu maxxanfamaa jira. Isaan keessaa kaleessa waan maxxanfame tokkotu xiqqoose qalbiina furatteen waan sana waliin ilaalla. Innis maal jedha? Oolmaa adda waraanaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed surraadhaan jedha. Dr. Abiy ni akka hundi keessan beektanii surraa ka'uudhaan baay'ee hamatamu alarjikii qabu hin jaallatanii. Surraaleen maqaa isaaniitiin gallakkifaman keessaa kinoo OBN tu gallakkise guyyaa kaleessaa oolmaa adda waraanaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed surraadhaan adda waraanaa dhaqanii piikchara nu erganii isaan keessaa tokko yeroo isaan konkolaataa oofanii konkolaataa foddaa keessaan immoo gaafa achi ilaaltu helikooppitariin mul'atti. Helikooppitarii achi walaabanii konkolaataa warra isaan simachuu dhufe keessa bu'aniitu achumatti marfamanii helikooppitarii keessa bu'anii akka muummeen ministeeraa. Garuu wanti naa galuu dide tokko oolmaa adda waraanaatti barcuma fa'aa fudhatanii dhaqan xarapheezaa fa'a. Adda waraanaa barcuma fudhatanii barcumarra taa'u. Adda waraanaa jiru. Lola jiru. Lola keessa jiru. Dirree lolaarra jiru. Diina eegaa jiru. Barcuma garuu eessaa walitti guurratanii deeman. Xarapheezaan akka kanaa ulfaatu tokko fa'aa fuuldura kaa'anii jiru. Xarapheezaan kun nama 3-4 tol kaasa. Baay'ee ulfaataa wayii fakkaata. Akkasumatti yoo ilaalan xarapheezaa sibiilaati. Barcuma hamma kana walitti fudhatanii baarzaafii gidduutti wal gahii ta'anii deebi'an. Ay Dr. Abiy numa nutti taphattu. Martoon isaanii kun immoo kan Dr. Gabratsiyoon wajjin wal fakkaachuudha. Koofiyaanis marxoonis koppiiraayitiitti itti gaafatamtu. Muummee. Suni mallattoon loogoon sun kan jaraati. Akka waraana bilisummaa Oromootti amsoolaa fuudhaniitu akka finyootti dachaasaniitu amsoolaa kana mataatti hidhatu. Malee Oromoo keessa hin jiru kuni warra TPLFitu yeroo dheeraadhaaf gaafa lolaa turanii shirrixii asirra kaawwatanii deemu. Shirrixiin sun geexiidhaaf otoo hin taane halkan sana uffatanii bulu. Obbo Addisuu Araggaa. Obbo Addisuu ilaalaa daraarabbii. Maal Obbo Addisuu torbanuma tokkoof illee nyaata lagattanii naxxanii. Wayyaa buraa burree dhufanne shirrixii mormarra kaasanii Obbo Addisuunis manarra hafa. Hogganoonni bilchiginnaa gidoo numa rakkatan nyaatu. Dr. Abiy jara kana numa rakkise. Yoo Dr. Abiy shirrixii asirra kaate shirrixii asirra kaate yoo inni kilaashii qabate kilaashii qabatu yoo inni konkolaataa oofe konkolaataa oofu numa rakkatan anaa nyaatu. Kilaashii eenyutti qabatee jira? Yoo garuu akka gaariitti ilaaltan immoo shugguxii wayiis baatee jira borciitu irratti galagalee jira malee shugguxii wayiis mudhii irraa qaba. Anaa nyaatu Obbo Addee. Anaa nyaatu Obbo Addee. Muummichi ministeeraa kun numa sin rakkise. Ilaa Obbo Addee gara fuula duraatti yoodhuma waan akkasiif gadi baatanii fakkeessuudhumaaf illee torban tokkoof nyaata lagadhaa. Diimina sana lagadhaa dhaqaa malee akka kanatti maqaan hin baasisina. Yookaan kootii fufurdaa kan wattaaddaraa sana irratti uffadhaati waan sana dhossaa malee. Kun Obbo Addisuu miteedheen irra deddeebi'e piikcharicha ilaalaa ture. Programii keenya Qanqeeshoo hojii daawwachuu feetan subscribe nu godhaa, like illee nu kennaa, comment illee nu barreessaa, waan arguu feetan illee nutti himaa, isaaniif finna nagaa qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Kabira artistii keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu jaaljiloo Abbush Zallaqee Phexrosi. Abbusheen fitnaa addaa wayii keessa galee jira. Erga Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii fitnaa addaa keessa galee jira. Maal cinqiin kun hundumtuun maal? Abbushee maal taate haadhoo koo? Ani waa'ee kee lafumatti si qabuun wallaalee barra. Televiziyoonii adda addaa fuuldura dhaqee bu'aa. Amma immoo bakka tokko dhaqee rakkate laa gaafa Oromoo keessa dhufu afaan Oromoo duwwaa haasa'ee fixuun barbaadu because iddoo biraadhaa waan aan jedhu jecha afaan Amaariffaa keessa makuu rakkata. Gaafa immoo jara bira dhaqu immoo Oromoo waan aan jedhu jechaatu afaan Oromoo keessa makuudhaaf rakkata. Fitnaadhuma addaa keessa of kaa'ee jira. Baay'ee na gaddisiisa. Bakka dhaqu hundumaatti mimmaansaa qabachuu faa dadhabanii aaratti facaasu ta'ee wallaale. Viidiyoo guyyaa kaleessaa kan lakkifame tokko. Itoophiyaan hin diigamti.
Hindi gamti re. Hindi gamti. Abbushi warra afaan Oromoon beenu Oromiyaa yeellam gidduu dhaqeetu Itoophiyaan hin diigamteedha isaanis uma jalaa sana firootanii hin diigamteedhu. Gaaffii gaafachaa jiran maal afaanicha hin beekani gaa jarri hin galuufi. Gidduutti ilaalee gurra isaa qeensee dhaggeeffate wantichi hin taaneef Amaariffaatti geeddara. እኛ እያለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ? ትፈርሳለች? ንገሯቸው ትፈርሳለች? Maaluma si jigee abbushee koo baay'ee numa eenyuun keenya bar Itoophiyaan akka diigamtuuf mitiin kan qabsaa'aa jiru Oromoon. Eessumatti agarteeti Oromoon Itoophiyaa diiguuf qabsaa'u hin jiru. Namoonni al tokko emotionally keessa galanii gaafa aaranii biyyattiin yoo diigamte jedhu malee kaayyoo Itoophiyaa diigamuu hin qabnu. Waggaa meeqa gaafa waliin turrees waa'ee Itoophiyaa diigamuu irratti waliin mari'annee hin beeknu waa'ee dhuma biyyaa waa'ee aadaa waa'ee eenyummaa Oromoo irraa hidhamuu namni meeqa nurraa galaafatamuu kanarraa aarree dubbanna malee diigimsa Itoophiyaa keessaa maal argan. Mbeetta aadaa Oromoo keessatti Oromoon gaafa mana ijaarratullee mana moofaa keessa ture sana hin diigu. Maaliif bineensa adda addaatu keessa jira. Lootuu keessa jira, midhii keessa jira, geergootuu keessa jira, sharariitii keessa jira, waan meeqa waan lubbuu qabdu keessa jira waan ta'eef Oromoo biratti safuudha. Mana sana diigee qoraan isaan gurguru. Mana sana diigee qoraan hin bobeeffatu. Mana sana diigee waan tokkorra hin oolchatu. Manni sun akkuma sanatti tottoree hafa jechuudha. Kanaaf aadaa Oromoo keessa Oromoon aadaa biyya diiguu hin qabu. Kanaaf yeroo baay'ee Itoophiyaan ani eessuma akka dhagaan hin wallaale Itoophiyaan hin diigamtu maaltu Itoophiyaa diiguudhaaf jedha. Qabsoon Oromoo qabsoo Itoophiyaa diiguu miti qabsoon Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Mirga abbaa biyyummaatiif qabsoomna mirga abbaa biyyummaatiif iyyaa jirra malee waa'ee biyyi hin diigamtiif